بنت حافظ القرآن كان مقابل تكون شاب مسجد مرة شاب وتين وصلاة تكون وسو القرآن بيكنين إنه وصلاة برد بانين نما حفظنا نما صلاة بر إسرة كده نما دبني حتى جولن حفظين ونبات إمامني وقاوت الإمام وصلاة تكون هذا لو رانغام سنيفا قولك إيه كم جدا كم قال تجي كم صدوم جنة رانتكم أجي دي كنا كنا رانتكم كم صدوم جنة كم صدوم itu kok ini takkan bermain kita takkan jalan tinggal dari km صدوم oleh mereka كم جاهد akka kan ammoo tini rabbi beekara kumaaf garuu nama kakaasu haftaami roo beemaarratti siinoo qabaata makiinaa hedduu qabaata magaazina hedduu qabaata garii haftaami bar ishee jiraatu kukkutaa mana fincaanii ni dhayi kusataa gatteetti ishee dhibeeti ishee merraa ba'uu kana kusataa gatteetti birrii baasuu dhiisa wallahi dhugama birrii baasuu dhiisa keeritti immaaf siinoo meeqa osoo qabdu ishee mana fincaaniitu kukkutaa kusataa gaditeetti ishee irraa ba'u nabi rabbi salatu wasalam ishee sanii fakkeessan jiruu duniyaa kan ishee sanii fakkeessan jiruu duniyaa wayita fudhattu si gammachiifte hin jaalattaa bar wayita ganda akiraa biraadeen tootu wayita biraadeen too du'a jira wayita siin jedha wayita du'a jira siin jedha hooqee akkana ijaartee namaa dhiiftee nyaatallee wayita nyaattuun bareeda biraabiree soofarra wayita garaasi dhimmiidha shitti beetii mana bichaanii shitti beetii abbumana shitti beetii fiigii si kimmii dhiyeessifee ofirra baasuuf ciqqabdu akkanatti jiru duniyaa kanaan fakkeessan si galaatam kanaaf jiru duniyaa waan itti fakkaatu jamaalan shirkaaroo deemaanii kenna wal an kalee dhufee mi kaleedha bar kaleedha an mudawwala takkaan deemaa bar kalee an bituun bar na dura duniyaa horte an bituun aftaan bar siinoo meeqa qabdi bar an bituun suuqii waggaa 30 waggaa 40 keessa dalaydii bar siinoo hedduu qabdi bar wallahi illi kinna qabeetiin ammoo deengadda kenne birrii 30 callisuu sila ani warti qalama ol dhufaa jiru ammallee 31 narraa fuudhaa jedhe waliin meeqa 61 namiiti bakka isiin dhuftu hin beeku hin dhufti ammallee inshaalla wallahi si taayatu jedhaan du'aayin shee adam naa godhan nageetti wallahi shee adam imaama sheekaa kiyya sitti hayaatu naan warra duraanii diba imaama duraanii diba imaama ammaa kanaa diba imaama fayyaalessa sheekaa kiyya sitti hayaatu sharrii qabu kan hin nyappu amma warra onlaayinii birriin darasaan irratti galte akkana haala amma takka oroblaa kaleen haala walte asiin beeytanii mucayyoo ni keessa galtu dabarsee jira taatee mana qullaa keessa galtu ijoollee shawwal iyyatii haayilaandii gurguratti mana ishiin kushiinaa isiin keessa galtu laala girdilibsiin qabdu manni girgiddaa sadii asiin dhoqqee duyda duubaan sharaa itti walqartee keessa jiraatti dabarsee qarqaara jee sharama duyda duubaa kana girgiddaadha dhoqqeedhaa yaafi jedheen argitee viidiyoo kiyya gara 20 irra qabu waan laala kalee birrii 12,200 irra galche kaisii kan darasaallee 12,200 kiyyallee hooma jetteen intalli takkitti an amaanaa ammoo eeggachuu qaba asirra qaba reefu tan viidiyoo kooliin dubbisee intala tan du'aayii guutee kiroo 12,000 riisiitiin nan geenne garuu anan baasee saafaya kennaa biyye dubbiste viidiyoo kooliidha amaanaa nama addaan tokko barbaachisaa birrii 5 na seente tiyyatti yoo dabalamte ganda akiraa galuun barbaadu deeni akkanuma kanaan du'aayin tiyyallee waliin fuudhamtu sanii fi barjamaa yoo allah jedhee rabbi irraa fuudhuufan duniyaa kiyya deeni nama addaan eegu amma wanni kaleen irra galee birrii 7,300 5,000 hagan birriin kaleen tasaasa'amte birrii 300,000 wayii namni karatti na fide poostaan ashagee ijoolleen na kennite abdii ol seeni mee jala jirta poostaan ashaganii birrii darasaatii waan naan jedhan si'a kalee asirra dubbate kaleenan dhufee birrii 3,000 fidee ammallee sheeka birriin 3,000 bara onlaayinii irratti si dhageenne wayitaati jettu teessanii la darasaatii midhaan na nyaattanii ooltan darasaa birrii kiyya sinii dartee oolte jecha teessanii ol sisee sisan dubbatta birrii 3,000 fidee dhufe kaleellee tan eeggataa sun tiyya birrii tiyya ta darasaatii jedhe anattu gurgure birrii 3,000 fidee kuma takka mucaalii biyyaa tokkotu tashee kaaroo beetii achi keessa birrii meeqaa 2,000 humni namaa ta darasaati akka inaatti amaanaan akka inni addaan baasuun barbaachisaa mire waa birriin darasaa ammoo waan agalaan jirtu ani bulii 29 darasaa kee dhibaatii naa bitan silaa har'a kennaa fi birrii 500 illee taatu akkanuma kanaa haa gammadduutti lafa jalatti naa gammaddu wanni hajaa namaan beekan namni ammoo tun har'a soonaa galchanii har'a soonaa kennu birrii xiqqoo birrii 5,000 birrii 20,000 wayin gee
ما إني kakale kuma shani ka gabata to ko galci ka kuma kudani ingalci nimona ingalci kun ingalci ana mana kana da ne gunna barbaci sai kana mo kana mi or sigal chaka ya da waye ka baje ito na ma ta ya atinu tai ay mo kana mi bangudo sila bidri sabu de ito na ma ta ya atinu tai bangudo man tan duga baruga ilmi furata mo furan ni sinam ilmi barata harta mo baratan jirta shekaro bira lemman illee jira jedha ayyo junee digiya ayyo junee digiya ayyo junee digiya ayyo junee digiya assalamu alaykum wa marti karaa rabbii keessatti alhamdulillah jedhi alhamdulillah rabbil alamin abdi ergadhu abdiin tokko jira abrahaami mara jira ufii akkami labeetii yaadi wallahi fayyada akkami Enun na sayisa jira la liwe ani ko wala folo raga tirga abdi cito nama ya rabbatina tai mangud duai de rabbi nuran ke bara jalla baran wallahi rabbi dan kana tasulle darasa ke sulle kitab garasisa bila nula asiya allah jini rabbi dan nabna wallahi ndam takkan dam ningu ngutina nerga ne abdi awala folo naga tirgan injirtu abo nagat enu nasay sira ka birale man ata o fajira sheka arganjiru ma ufta makina ay ma ufta kami huji dabire eta huji da huji da njettu rebo